السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع ركفونا كبجمتوتا في جالتنتوتا هردفتوتا سير channel أكم جرتن نجا قبضني إيجان لي نجان قبل الحمد لله هرلي برمسا جايبات كقوال لي سنف ديال لينجرا إن نسمع نجتن كتن لولو أكم Subscribe to my channel and also press this bell icon. إيجا واستابي كنا تتي قباتشون ملا سنفو إجتي كنا هنا كمتي أكنا نبرو isheeneen jala ilaaluu hin dandeenya akkamitti goonee hidhachuu dandeenya isa jedhu kan waliin ilaallu tahaa jechaadha. WhatsApp keenya isaaraa quba keenyaatiin egaa hidhanneen booda saniin booda namni gonkumaa namni biraa nu jala isheenee ilaaluun qabu jechaadha. Saniifuu kana akkamitti akka ittiin godhannu kan waliin ilaallu tahaa akkamitti akka ittiin qollafannu kan waliin ilaallu tahaa hanga xumura qophii kiyyaatti share like subscribe gochuudhaan na waliin turaan isin jedha. Egaa gamanumaan warroonni mana keenyaaf haaraa taatanii jiraatan isinilleen subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaan isin jedha. Amma saniifuu gama barumsa keenyaa isin dabarsaa obsaan na waliin turaan isin jedha. Egaa gama barumsa keenya yoo dabarru bilbila keenya namni biraa gonkumaa shaanee akka nu jalaa hin laalle godhachuudhaaf dura dursinee wanni godhuu qabnu screen bilbila keenya yeroo cufnee bannuu kana screen off goonee yeroo bannuu kana ishaaraa bilbila keenyaatiin akka itti cufnee bannu godhachuu qabnaa jechaadha. Saniifuu sanugaa godhannee kaaneen booda WhatsApp keenya ni banannaa jechaadha. Egaa kana WhatsApp keenya banannee kaaneen booda tuttuqaa sadii kana ni agartan jedhee yaada. Tuttuqaa sadii gama harka mirgaatiin jiru kanarratti ni dho'itanii egaa sirratti dho'itanii kaatanii booda ammallee gadi buutanii setting bakka jedhu kanarratti ni dho'itanii jechaadha. Achi booda ammallee account bakka jedhu kanarratti ni dho'itanii amma wanni isin gootan privacy bakka jedhu kanarratti ni dho'itanii achi booda gadi buutanii kadhumaa kanarratti ni dho'itanii jechaadha. Egaa haala kana kadhumaa kanarratti dho'itanii kaatanii booda haala kanaan isiniif dhufa. Saniifuu kana on gootanii jechaadha. Kana on gochuudhaaf screen quba keessa screen bilbila keessanii waan itti cufattanii itti san jechaadha. Quba san itti gashitanii jechaadha. Kan biraa amma yoo itti gashinu nuuf hin ayyamuun jechaadha. Sanuma yoo ta'e malee akka agartanii amma saniifuu quba ka ishaaraa quba keessanii itti hidhatanii itti san jechaadha. Sanuma itti gashitanii kan biraa isiniif hin ayyamu. Saniifuu meemaan itti galchu haala kanaan itti gashan jira. Waan sadii si filachiisa. Kara kama walakkaa kuni sekondii daqiiqaa tokko booda jedha. Kan itti aanu immoo kan gadii kuni sekondii daqiiqaa 30 booda. Kan irraa immoo yeroo nuti WhatsApp keenya keessa sheenee baaneen haala kanaan nu gaafataa jechaadha. Saniifuu yeruma keessa baanee itti deebinu akka nu gaafatu yoo goone wayyaa. Maaliif kanattu irra filatamaan isin jedha. Akka kiyyatti isinillee kan isin barbaadan irratti kaachuu dandeessan isin jedha. Egaa kana haala kanaa egaa hidhatanii kaatanii booda amma mee fakkeenyaaf keessaa baanee halaalluuti WhatsApp keenya maal akka nu gaafatu jechaadha. Yeroo keessa sheennuuti haala kanaan amma irratti ni dho'inaa jechaadha. Egaa haala kana irratti dho'inee kaaneen booda amma waan biraatiin hin banamin jedhu hin jedhu jechaadha. Saniifuu amma qubuma keenya sanitti gashinaa jechaadha. Haala kanaan nu banaa jechaadha. Saniifuu haala kanaa itti fayyaduu dandeessan isin jedha. Egaa barumsa keenyaarraa akka isinitti tolu abdiin qaba akka irraa barattanii barumsi keenyaarraa kun yoo isinitti tole akkasuma share gochuudhaaf waliin gahan isin jedha. Akkasuma video keenya yoo isinitti tole like. Egaa barumsi keenyaarraa kana fakkaata. Hanga barumsa biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf turaan isin jedha.